تشين كلام خدير تنجنيني والله لازم وكما بر والله تو الكارين يوم سنبسي شوف قاملك يلي سنو هندن دو بيته لا أما قامنا أسيف كوني غراغرو ما قبل أشوف كنا موان تكرنجرو شفتي وان تكرنجرو كان غرو نجنيني والله نجنيني يو كنا فانا قبته كان يوم نقول فوق أكسنا النهافة ويني سانو دس نجد السنجري بر أكسمتو يرو سلا بلبلين الأكوين بقى بوي إن إني ناس وسمنان دقدي بقى أما يقوى كلا دس نجد اسمه سيادة بقى عن شيء فكري أكنا والله بالله أكدس نمي جربي براني بركنا في جربي السنجرة no ميا بردس جدا بر والله مي أم جالسة كيسها كده أكنا والله وياني سجلنا تولكاس إذا سر فلاج ويا سني لان أكنا جي مشاغية ورفيتية صوتا بوسونا كيسا باتي أكنا ما بوسونا كيسا وانا جلوتي تكاتوري بوسونا يقول من نسيت دبادو وطالته في دبادو فليش مالي بناتوما مالي sunjal nafiye amma ka ta khaya bare tute da ke faddo jalala janiti irtisan keesatti nama miti dubartii meeqaati tu miidhame bar na jaalate bannatuma yoona hin jaalane bannantumu jalala saka meeqaatu achi keessa miidhamee jira والله she's not doing for والله attention agoro tejin wara kuraba attention agoro duguman jatti nama ka khatumo jara khayni so benden wallahi so bab jettonkiya dugumani jette wallahi denga da sonne to YouTube Facebook ka fi TikTok ko banu rana ka fe masa ta tane jira buya la man kana khaysate enne amasi nin fera jette nama nin fera jebar na fi prisa fanke dintihimi an uleni feda amma sinin feda sinin jirabar an ule wallahi darsiki ya yonan tumne anun tukufat yoni nan tumne ni bala gawa takkaje lamma famu ijaba basa ije gadin kabadula kana me shayo yala lalun den da yo ulen nan rukutam bar aka farda lugama farda tokko yo guya batan lugama to ani abatan sa yo iragal diste bar fardi sunisif yo barbadi sif fige si kufisa شمر اللي أكسي لقامني شمرة وليلة أدي توصيلة فعلا شارجرة فعلا لقامني شمرة أما فردك أنا كان أفعل كيسة تقول أني بيك لا أفعل كيسة كانت تتلقون لقاك قد يقول تقديست سيم فيجي سيم كفا سيغلاني كان أفوش شمر اللي تمامو قبدي أكا فرد لقامني الرابي وتعالى سيارجتي قف جت من هي السنة يوغرو اوكي تمام ماني ما نركتن هاي نافي قافين سيكابا هاي دلان تمامت ما egaa naafin gudii fidde akkuma argaa jirtan jaarsi keessan isin tumuu qaba abbaan mana keessan isin tumuu qaba jedhaa jirti mee namni yaada naafii kana deeggartan ani garuu yaada naafii kana nuusan hin deeggara nuusan deeggaru garuu nus akkattiin deeggaru akkuma isin jette shamarran abbaa manaa isii kabajuudhaaf yeroo tokko yoo yaani tumaa guddaa osoo hin taane xiqqoo yoo shaxin godhine dhugaa abbaa manaa hin kabajju dhugaadha keessattuu gara arsii kanatti beekamaadha gara naannoo biraatitti hin beeku warri arsii dhiirri arsii shamarran isaanii numatumatan dhalaa isaanii yaani haadha warraa isaanii numatumatan garuu tumaa akkasitti gaffuudhanii akka harreetitti tumanii caccabsanii jedhan suni dhugaa miidhaa baay'ee qaba gaarii miti jaalalallee hin balleessa malee hin tolchu tumaan jaalalaa ni jirti ilaala waamma xiqqoon akkuma isin jette garuu chaarjisuun illee nama dhukkubsa ni jira mire akka ijoollee daa'imman tumanitti jechuudha akka ijoollee daa'ima haati tumtu daa'imman yoo isii bu'aa balleessite akkuma sanitti hin deebineef harka keessa akkas dhadhayansanii akkasitti garuu akkasitti nama dhooftu dhiirri nutumaa jennaan nama dhugaa rabbinaa fi ati akkasii si ciniine suphaa sirree miti ilkaan isaa marsiidha yookaan booda waan biraatti jijjiiramuu mala
hundaafuu ati tumaa guddallee ofitti hin dhiisin natume jennaan amma inni viidiyoo kana faayoo dhagee jedhe sirreessitumaayyu inshaallah gaafa biraa isaa yoo ani tumuu na jaalatti jedhe akkasi sirreessitumaayyu ati jaalattullee garuu gara makee keessatti callisi yoo shamarran barsiisuudhaaf ol baastee dubbatte mi'aan baay'ee sodaattee jirti intala hargee warra tumatti hin amanne warra dimokiraasiitti amanu saniis isaanii egaa akkasii garuu wallahi namni tokko yoo nama tumu jettu akka diinatti tisituma akka diina yaani akka xilaata wayiitti tisituma dhiirri akkasitti nama tumu sun jaalalan jedhamu suni jibbama malee jaalalan jedhamu natti fakkaata garuu akkasitti tumamuun sun gaarii miti ittillee akkasitti tumamaniitu walitti waan deebi'an natti fakkaatu garuu jaarsaaf jaartii walumatti deebiti haa ta'u hundaafuu yeroo tokko shamarran akkuma jedhan ka sheexaanarraa kaasanii jedhan yoo dubbatan naannoo keessattuu yoo sheexaanarraa kaasin dhalaan rakkoodha naman kabajjitu jedhanii akkasii tumaa jaalala akkuma isin jettee waan akka zaqqii fa'aan sanuu sirritti osoo namaan dhayuu hin taane xiqqashuma isii sodaachisaadhaaf jechuudha malee gadi fuudhanii akkasitti nama qaxaqqaxanii akkas ilkaan nama nyaatanii booksini ija keessa nama Muhammad Nasir Hamile maali taphadhu maa geemin taphannee maalidha jennaan haa taphadhu jedhee shi yaaduma jira dhagee taphachuu barbaade malee amma waan kana geema kiyyaa fi waa'ee dhiyyaa maatii akka namni walitti qabsiisus hin barbaadu jedhee maatii takkatti maatii dhiyyaaf ani akkasiin barbaade ta'ee waan barbaadu waan isin barbaade godhee kun hin dadda annama dalagatee jiraatu biyya hambaadha biyya faranjiira nama seeraa'eera biyya kanaa diimtee wararaa qabu so sargii fi waa'ee dhiyyaa fi tamaatii fi geema kana gonkumaa walitti hin fidina. Goota ko ano buleettiin tan tete singilii teettu hinaafaadha suuta. No, akkas ka amma booda waan haasamu waan beeku. Akka inni dhufu gonkumayyuu hin fedhu. Singaree yoo geema akka mataa ibsatti geema ibsaan taphatanii haa taphachuu qabsiisinaa gammachuu isaa akkanumaan hoo jettan yaa. Lakki ibsisha lakki nuti bari bisaan jedhee bari eebbisaan dubbate ibsa elu gurbaa jirtaati jira akkamiin dhiisoo keenya ibsa bakka nama dubbachuu tola dhalata bakka nama dubbatte kana sirrii dubbatte jechuudha bakka geemi tabsiifne geemi akkanumaan tabsiifne malee waan mucayyoo isaa geemi itti fidina yaa waan isiillee lafa kaayaa hin barbaachisu waan kiyyaaf hin achuma akka ibsaa tokkocha akka beeknuti si beeknaa si jaalalas kabanya ati geemii taphattu si tabsiisnaa naan jettan akkuma an akkasitti itti seena malee akka amma jiran ta'e hin taphatu. Maatiin waan si gaafan wallaahi lazim waan fedhe godhee waan isin barbaadde godhee akka barbaadu gargasee godhee haa godheeni wanta godhachuu hin danda'asan jechuu hin qaba hundas qaba. Kanaafiyyuu akka geematti yoo ta'e akkasitti irra walii badhaa kun jiru taphatamamaa hin jiru. Wallaahi na keessaa dubbattee ibsaan yeroo jalqaba waan san dubbachuu barbaade garuu yaada namaa hin mormoree jiru maaliif geemaa namni waan si qabaamee Awurooppaa jiru. Amma gara geema kanaatti elu bari elu qo'ibsisha elu beekta nuti kajennan mallee geemi ummatuma kanatti numa faattu amma fedhii kennan haa taphachiifnu jenne malee ibsishaan tokkichi maatii takkitti akka fedhetti godhee maal nama dalagatuumi nama biyyaan baa jiruumi akka fedhe godhee waan isaa fixatee galuu danda'a bar harka dhibbatti kana gochuu hin danda'a saniinuu wal qabsiisuutti hin jirru. Gaazin biyya baqaa kaayiroo tana keessatti namni kun ishee nama dalagatee sargii ajaa'ibaa godhatara isaa Awurooppaa jiru nuti haayi. Yaa kanaafu saniinuu wal qabatuuyyuu hin qabu gonkumaa yaada akkasiitu sammuu keenya keessallee hin jiru. Namni yaada akkasii qabaatanii geemii gaafa sanii gurguruun. Lakki geematti hafa. Geematti ifta malee. Yoo jettanii maara ta'e abballi. Hin ta'u suni. Maatii jechuun uummanni Oromoo bakka guddaalee hunillee kabajaa guddaas qabu uummata Oromoo biratti jaalatamaa so kana dammoo xiqqoo kanaa tanaa fi maatii wal qabsiisanii waan kennu walitti illee waliin ta'u. Geema yoo ta'e amma geema kana ijoolleen Muhammad Nasir Hamile maali taphadhu maa geemin taphannee maalidha jennaan